Hagayya kudhan 2026 oduu sibuunee torkii yeroo kana isin biraan geenya. Abaaboon loltoota haaraa leenjii loltummaaf siyaasaa kennaafii ture zoonii dhiyaatti eebbisiise. Abduu Ahmed waan qopheeffate qaba. Abaaboon humnoota waraanaa haarawaa leenjii loltummaa fi siyaasaa kennuufiin zoonii lixaatti eebbisiisuu beeksise. Humnoonni waraana bilisummaa Oromoo yeroo leenjii isaanii keessatti beekumsa bu'uuraa waraanaa, tooftaalee hojii dirree, naamusa waraanaa fi itti gaafatamummaa miseensa waraanaa irratti leenjii argachuun erbuu isaanii seenuun marsaa imaanaa jaallaniin bobbaaseera. Leenjiin kunis ga'umsa waraanaa, qindoominaa fi of eeggannoo dirree lolaatiin masakamee goolabameera. Gama leenjii loltummaa irraa leenjifamtoonni sirna hojii waraanaa, qajeelfama dirree, of eeggannoo, tumsaa garee fi ajaja hordofuu irratti beekumsa argachuun haala rakkoo keessatti murtee sirrii kennuu, itti gaafatamummaa dhuunfaa fi garee hubachuu akkasumas naamusa hojii waraanaa eeguu irratti xiyyeeffannoon kennamuun barnoonni kennamaa turu hooggansi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa himaniiru. Leenjii siyaasaa keessatti immoo leenjifamtoonni seenaa fi kaayyoo qabsoo Oromoo, mirgoota uummataa, eenyummaa fi walabummaa siyaasaa akkasumas ga'ee isaanii keessatti itti gaafatamummaa siyaasaa maal akka ta'e irratti barnoota argachuun ibsameera. Barnoonni siyaasaa kun waraanni bilisummaa Oromoo uummata waliin hariiroo gaarii qabaachuu fi murtiiwwan isaanii keessatti itti gaafatamummaa qabaachuu irratti xiyyeeffannoo akka taasisan dabaluun ibsaniiru. Leenjii kennamaa ture keessatti seenaa uummata Oromoo, kaayyoo naamusaa, heeraa fi dambii waraana bilisummaa Oromoo akkasumas tooftaalee lolaa fi qajeelfamoota hojii dirree irratti barnoonni bal'aan kennamaa turuu arranni biyyoolessi Oromiyaa gabaaseera. Kirkirri lafaa naannoo magaalaa Matahaaraatti mudachuun dhaga'ame. Kirkirri lafaa naannoo Oromiyaa magaalaa Matahaaraa dhiyeenyatti argamtutti kan mudate yoo ta'u, sochiin isaas naannoo Affaar dhiyeenyatti argamtutti dilbata halkan hagayya 9/2026 kirkira lafaa hammaan reektar iskeelii 4.6 ga'u dhaga'amuun voolkaanoo diskavariitu gabaase. Akka gabaasa voolkaanoo diskavariitti socho'iinsi lafaa sun hagayya 9/2026 naannoo galgala keessaa sa'a 2:11 irratti kan mudatee fi wiirtuun raafama isaas magaalaa Matahaaraa irraa gara baadiyyaa bahaatti kiiloomeetira 18 akkasumas magaalaa Awaashirraa kiiloomeetira 23 fageenya irratti argama jedhameera. Dhaabbatichi ragaawwan dabalataa tajaajila jiyooloojii Yuunaayitid Iskaatas USGS fi wiirtuu Seismoloojii Yuuroop Meeditiraaniyaan EMSC hordofuun akka gabaasetti socho'iinsi lafaa sun gadi fageenya kiiloomeetira 10 irratti uumamee jedheera. Voolkaanoo diskavariin akka beeksisetti jiraattonni naannoo wiirtuu raafama lafa sanaa socho'iinsi lafaa sirnaan itti dhaga'amu garuu gara magaalaa Matahaaraatti socho'iinsi xiqqaan qofti dhaga'amuun ibsameera. Odeeffannoo haaraa gadi dhiifameen socho'iinsa lafaa sanattaansee taateen biroon kan hin galmoofne ta'uu marsariitii sun dabalataan ibseera. Socho'iinsi lafaa sun naannoo sochii kirkira lafaa hammaan olaanaa ta'e keessatti kan mudatedha jedheera. Daataan seenaa voolkaanoo diskavar akka agarsiisutti bara 2000 as wiirtuu raafama kanarraa kiiloomeetira 100 keessatti socho'iinsi lafaa hammaan reektar iskeelii 5 ol ta'e yoo xiqqaate yeroo 18f galmeeffameera. Kirkirri dhiyeenya kanaa kun socho'iinsa lafaa hammaan reektar iskeelii 4.6 qabu kan biraan wiirtuu raafama dhiyeenya kanaarraa gara dhiyaatti kiiloomeetira 40 fagaatu irratti adoolessaa 21/2026 raawwatame torban 9 booda kan uumamedha. Naannoo sun waggoota dhiyeenya kana keessatti sochii kirkira lafaa cimaas keessummeesseera. Akka gabaasa voolkaanoo diskavariitti gurraandhala 14/2026 irratti socho'iinsi lafaa hammaan reektar iskeelii 6.0 qabu Matahaaraarraa gara kaaba bahaatti kiiloomeetira 8 fageenya irratti mudateera. Maddi voolkaanoo diskavariiti. Haga dhuma bara 2027tti miidhaa elnooniitiin namoonni kiiloomeetira 49 dabalataan beela hamaaf saaxilamuu akka danda'an gamtaan mootummootaa akeekkachiise. Dhaabbanni sagantaa nyaataa addunyaa kan gamtaa mootummootaa WFP sababa dhiibbaa qilleensaa El Niinoo jabaachaa dhufeen hawaasota addunyaa caalaatti miidhamoo ta'an keessaa namoonni kiiloomeetira 49 ta'an dabalataan beelarraa hammaataaf saaxilamuu akka danda'an akeekkachiise. Beela addunyaa caalaatti hammaatuuf jiru kana ittisuuf hojiilee dursa ittisa dhiibbaa qilleensaa irratti hojjetuuf baajata ariifachiisaa akka qabamu waamicha dhiyeesseera. Abduu Ahmed dabalata qaba. Hanga dhumaa bara 2027tti miidhaa El Niinootiin namoonni kiiloomeetira 49 dabalataan beela hamaaf saaxilamuu akka danda'an dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiise. Dhaabbanni sagantaa nyaataa addunyaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii WFP sababa dhiibbaa qilleensaa El Niinoo jabaachaa dhufeen hawaasota addunyaa caalaatti miidhamoo ta'an keessaa namoonni kiiloomeetira 49 ta'an dabalataan beela irraa hammaataaf saaxilamuu akka danda'an akeekkachiisee jira.
beela addunyaa caalaatti hammaachuuf jiru kana ittisuuf hojiilee dursee ittisaa dhiibbaa qilleensaa irratti hojjetuuf baajataa ariifachiisaan akka qabamu waamicha dhiyeesseera. Sagantaan nyaata addunyaa WFP akka tilmaametti fulbaanaa bara 2026 irraa jalqabee namoonni kitilaa 49 dabalataan hanqina nyaataa hammaataa keessa galuu danda'u jechuun gabaasaa roobii darbe baaseen ifoomsee jira. Biyyoota miidhamoo 45 keessatti lakkoofsa namoota hanqina nyaataaf saaxilamanii hanga dhuma bara 2027tti kitilaa 200 fi kitilaa 25 irraa gara kitilaa 200 fi kitilaa 74tti akka ol kaasuu ibsuun kunis dhibbantaa 22 dabaluu akka ta'e hubachiise. Hoogganaan yeroo sagantaa nyaata addunyaa Kaarlis Kaaw Elniinoon namoota kitilaan lakkaa'amanii fi duraanuu haala miidhamoo keessa jiraniif waan hamaadha erga jedhanii booda maatileen balaa qilleensaa kanaaf akka qophaa'an hanguma dursinee gargaarru lubbuu baraaruu fi jireenya isaanii eeguu irratti dandeettiin keenya caalaatti ol ka'a jedhan. Akka gabaasaa sagantaa nyaata addunyaatti bahaa fi kibba Afrikaa naannolee dhiibbaa qilleensaa hammaataa kanaaf saaxilaman keessaa tokko ta'uu akeekkachiisuun naannolee kanneen keessaa namoonni kitila 18 ta'an wabii midhaan nyaataa akka dhaban hubachiisa. Barsiisni qonnaa caalaatti rooba waqtii irratti kan hirkatu ta'uu fi midhaan qilleensaa waqtii facaasuu fi sassaabbii midhaanii jeequu danda'a jedhamee waan tilmaamamuuf naannichi caalaatti kan miidhamu ta'uu sagantaan nyaata addunyaa ibseera. Akeekkachiisni kun kan dhiyaate dhaabbileen namoomaa caamsaa irraa eegalee roobni Elniinoo bahaa fi gaanfa Afrikaa irratti keessattuu Itoophiyaa, Sudaan Kibbaa, Keeniyaa fi Yugaandaa keessatti oomisha qonnaa miidhuu danda'a jechuun erga akeekkachiisanii booda. Itoophiyaa keessatti sodaan miidhaa haalli qilleensaa kun uumu haala namoomaa duraanuu waraana buqqa'insaa fi dhiibbaa dinagdeetiin miidhame caalaatti kan hammeessu ta'a jedhamee sodaatamaa jira. Rakkoon nageenyaa biyyattii keessatti mul'atu gargaarsa namoomaa dhiyeessuu fi gabaa naannoo jeequu kan itti fufu ta'utti dabalataan gatiin boba'aa ol ka'uu humni maallaqa biyyattii gadi bu'uu fi gatiin meeshaalee qonnaa ol ka'uun oomisha midhaanii fi hojii gargaarsaa irratti dhiibbaa dabalataa akka uume ibsameera.